manguddoo matanas akkanaa walirratti dalagee bakka meeqa gaamu qeenxiri ishii gorte eessa saalee bamuudha obboleessa kee jechuu ati amma waan ansii bukeessa manguddoon gaafa waa badan dhufti malee ganaa waa badan jettee manguddoo lafa jala haasa'uu hin deemtu gaafa waa badan manguddoo waa tolchee dhufti waatu badee manguddoo keenya gartee hin dhageessanii dhageessee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبهم ما تسمع كم يا أخي قلتنا من أول الشنس يا أخي أنا كم دو يا يبو بدأ إلا كم من قد تجيني قد ما سيدي ديفا ما وجن من قد تجيني في كبجا غونو أيه ديفا ما نفتن ما جركيني واتكسني هما أبان هنگام ما داوان كنا كستر ما تطرق نوما نتفكات كنا نوم رازا Anggaru bayi maal fakka kanatti uummanni sun nu dhiibes na angalle annaa bilbilamaa ture itti hirmaachuun barbaannen ture wanni hin barbaanneef mana murtii waraabisaa keessatti harreen haqa ishiin argattu jedhan tokkoffaa irratti uummanni sun maanguddummaa haasa'uun duratti harki isaanii qulqulluudha lammeessaa immoo afaan isaanii qulqulluudha sadaffaa immoo uffanni isaanii qulqulluudha afraffaa irratti immoo adeemsi jara kanaa hoo akkame xiqqaatus guddatus nuti nama heeraa fi seera sirriitti beekachuu abbootii keenya irraas akkuma gosaatittuu gosi keenya ni beekun beeka waan ta'eef nama walitti tolchuu akkasitti yeroo maras uummata akkasitti wanni jaalataman miti dubagaa namni tokko haalaaf seeraa fi heera hundi guuttatee of tahee dhufa gaafa dhufu jechuudha. Nama tahee yookaan ganda tahee yookaan immoo fakkeessee osoo hin taane jechuudha. Anama shabakaa kiyya naa dalaguu dide malee silaalli kilikkitti himan turaadhe hundumaafuu badii qaban hunda waan takkaa Oromoon nun jedhan beekne hunda nun jechaa bahanii hattaa fagoo mitiiti ijoollee keenyallee bututtuu keenya kan walloo keessaa gadi ba'e kana jechuun abaluu jechuun nan barbaadu kan faayidaa takka hin qabne nama sodaatanii oduu hin taane kan namaaf sagadan kanaa wajjiniin hedduu nu miidhachuun manni sun jechuun akkuma dhuunfaatittuu lola labsanii konsolaatti maal jedhanii safaaraatti hanga footoo keenya maxxansanii jechuun sooshaal miidiyaan guutuu footoo keenya jechuun nama ajjeefne tokko hin qabnu nama wanni goone tokko hin qabnu ganda namaa saamne tokko hin qabnu hanga taargeet nama miliyoona meeqa keessa footoo keenya ol baasuun suni ani akka mataa kiyyaatittu hedduu nama gaddisiisa wanti kun kan miidiyaa irraa qofa osoo hin taane hanga biyya keessaa bu'ame akkasitti wanni godhamaa ture jechuu barbaadeeti even rakkoo biraa dhiisaatiif rakkoomti footoo kana guutummaa keessan kana isinitti ni mola karasa ammaas uummanni sun qulqulluu miti waan ta'eef eenyutti himatta dhattee warra sikkoomandoof hin jettamu eenyu jarri sun hundi isaadhaa arusiidha warra kaleessa nu abaaraa ture eenyu isaan himeetiin jira jechuun mana arusii keessatti hin teenyu nuti kanaafuu akkuma fakkeenya badina irratti hin geggeessine achi keessa taa'e malee tokko haasaa midhaan quubsine jechuudha eenyu hin taanan jechuudha hattaa Sheek Mahammad Saan hin taa'e nan quubsine maali waan kana keessa hin beeku jechuudha sheekni keenya kunillee ittuma seena mala jechuudha. Allikkitti himee biraa deemuu barbaadee ture. Hattaa mataan sadaa aslii waan kana keessatti hirmaatee jira jechuudha. Akka nama tokkotti itti daawwalee boo aslii yaaboo ijoolleen keenya kun arraba hin feenu. Ijoolleen keessa kun yeroo baay'ee nama arrabsanii isaan hiriyaa miti. Nurraa qabadha jennaan durriyyee tiktookarraa maaltu naan ga'e jedha. Gaafa dubbiin jabaatee wal shiddatan isa jiran sana gaafa dubbiin jabaatee lubbuu nama bira geesse gabbahee dubbatee jechuudha. Gaafa ilmi isaanii akka walitti akka harreetitti hidhamee gaafa tumame gabbaheeti nama 15,000 ilma isaa barbaadate jechuudha. Wal haada ahleen dayyuus garuu immoo dayyuusii uummata keenya guutuudha jechuudha. Uummata ilmaan isaanii taargeet godhanii suuraa keessaa ol baasanii ittiin doorsisanii ittiin fakkeessanii nama ittiin sodaachisanii ba'u dhugaa walitti himnatanan jechuudha. Amma anaa fi fincilaa yookaan sirriititti baalagee ganda isaaniidhaa gola keessa gayyaasanii takka takkaan hanga xiqqaa hanga guddaadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma Sheek Mahammad maaliif beeka baalagee isaanii beeka amma Ibraahim Wallooyyee beeka hin beeku. Qeerroo jajjabeen hoo beeka hin beeku. Baalagee isaaniidhaa isa takkaa namni dhagahee hin beekne natu beekaa jechuudha bakka jiru jechuudha. Kan naa tura
kana jecha waan ta'e boo umar keessa naa bilbilinaa him يمين دقيقة ولا كات تكا وكذا دقيقة تكنا كني معلش جزاك الله خير amma ilaa gaala amma turaa gaadha geeffata amma badii guddaa maaltu dalagame beet kaa'ee jiruufi ofii kiyyaa rabbi na baase jecha kanaan dhiyen gadda ishii dura gaafa duraa qabee san gadi dhiise kalas namumti keenya dhufee keessaan abboo gadi dhiisi kalas hingaa gadi dhiisi naan jeetuma gadi dhiisi sunumti deemtee asii jecha arabanatti fuute sababi maarusiitiin kun bulii diddami takka jecha raattibiin wannan birri dhabee deeme jecha arusima jeeti fudee yaabanii kana fixuu booyaa. Aboon nageenya akkamitti dhufa meetura Kingi Ahmadiifin yaada takka qaba. Nageenya akkamitti dhufa jechuu jirtan isinmee akkamiin haa dhufu jettan. Fakkeenyaaf bareeda maali arusiin ololaan nu cabsaa jira malee humna takkas hin qabu faayidaa takkas hin qabu. Garuu olola dura dalagan kan ammoo nuti eenyu gadi isaan feemasa qabna jiraniiti kaleessa lubbuudhaan lola nurra labsaa turan nuti ilaale mootummaa biyyaanaatiin isaan amma nuti ajajanii kana sodaannee osoo hin taane qoma dhahannee qoma keenya dhahanneeti ijoollee keenya sagalee taa jirra boo dhugaatii himna taanaan jechuudha sodaannee akka isa dhugaa rabbii isinitti maamama kun abdii bilisummaa kun arsiidha wala wallummaa isa wala arsummaa isa jari lamaan kallattii wal qabdee yoo huddutti miti qaawwi biraa jiraatee muka walitti dhiibde rakkoo miti gammachuun kiyya dangaan qabu jechuudha. Garuu maalinni kunillee mana baratee miskiina karaa deemu qabsiise miskiina qabeetumaa jira. Miskiina afaanitti fincaamaara miskiina muyni huddutti naqamaa jira isinii galee miti. Kanas si guba kanas si dhukkubsa. Ilma haadhaa tokko ilma biyyatti haati waan nyaattu dhabdee waan dhuydu dhabdee biyyaa bahee dararamaa warri yaa'ii qabu kun godhu kun mana keessa taa'ee filaxoo gidaloo jedhaara kafi dhukkubsu kana dhimma gandaa dhimma maarroo miti miskiina waa takka hin qabne zambii tokko hin qabne dararamaadha jechuudha. Miskiini dararamu kun abbaa irraa dhalate qaba ganda fedherraa haa dhufu haadha irraa dhalate qaba obboleessa qaba aanaa qaba aalii qaba gosa qaba ko issan maal oromummaa waan biraati dhiigummaan waan biraati wallaalan zambii tokko hin qabne ka tiktookii hin qabne ka moobaayilii hin qabne du'uun qabu tiktookii kanaan beeku hatuuyyuu waggaa meeqa tettee re'ee baatii meeqa dheedhee bitatte habiibi sinigaleemi kana kasi dhukkubsaa jiru malee isa wallo mana jala arrafame arfin mana jala arrafame ati jettu kana miti ka appi tiktoki kanaayyuu hin beeyne garaa nyaatee hin quufini ka du'aa jiru jechuudha. Kanas si aarsuu qaba isinitti dhagamu. Masriin Itoophiyaadhaan lola seente Israa'el harka cabacabaatuma qophoofte abbaa kiyya. Biyya meeqatu masriin akka dadhabdu barbaada. Please hin dawwalinaa laayivii jirra ooyi. This is loss here. Oh my God. Inuma dandeessu. Meelaanni Sumaalee akka jiruun Itoophiyaa faana dhaabbate. Pirezidaantichi kophaa isaatitti uummataan walitti bu'uuf waan kana godhaa jira jechuudha. Itoophiyaan ammoo qophoo ishii xumurtee dhaabachaa jirti jechuudha. Mee amma Sumaalee Puutlaandi, Sumaaleelaandiin yoo Itoophiyaa wajjin waliigaltee goote Sumaalee tamtuuyyuu Itoophiyaadhaan loluu deema duuba. Sumaalee tami uummanni Sumaalee akka jiruun Itoophiyaa faana dhaabataa jirani. Baay'ee tarisi. Bar waan qabatamaa sitti himaa Sumaaleen Puutlaandi jedhamtu. Sumaaleen bakka afur jirti. Sumaalee amma ishee namichi bulchaa jiru Sumaaleen gosaatu wal sadii. Sumaaleelaandiin qaata akkas taate. Puutlaandii fi Sumaalee ta'an sadiitu jira afur walitti. Afran keessaa amma Sumaaleen Puutlaandi jedhamtu Itoophiyaatti dabalamuudhaaf gidduu kanaachi malanii Abiyyi Ahmad wajjin marii godhuudhaaf qophiin xumurameera. Walitti naa kanallee gurra wal buusa. Kana jechuun maaltu si dhagahama? Sumaaleen Itoophiyaan rakkoo keessoo qabdi. Keessotti wal lolaa jirti. Itoophiyaan keessoo wal fixaa jirti. Isiillee balaan itti ka'ee jira jechuudha. Itoophiyaa tuuxeemi. Balaan tuqee bakka. Tuqee balaan jammaree amma. Kanaaf jecha baccabee Itoophiyaan humna hin qabdu. Itoophiyaan maarree hin qabdu. Abadan. Hin gowwoomsina. Nuti rakkoo hayyoota keenya jidduu jiru warra bosona jiruu fi Abiyyi jidduu jiru araaraan akka dhumu barbaanna. Jalmarroof muummichi ministeeraa akka guyyaa tokko waliin ta'anii waa'ee biyya kana irratti wajjin hojjetan barbaadan. Abjuun kiyya kana. Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi Jawaar Muhammadii fi warroota akka Profeesar Mararaa Guddinaa
guyyaa tokko akka isaan walii galanii Itoophiyaa wajjin bulchan barbaadan. Abjuun kiyya kana malee amma Dr. Abiyyi arrabsu pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa arrabsu suni dabanni dabree jira. Zabana waliin jijjiirame zabana wajjin jijjiirama nama. Sirii galteemi Dr. Abiyyi Ahmad waa baay'ee nuun jedhanii nu jibbisiisaa turan dhugaa isinitti himaa. Giddibii laga Abbaay qabaan jiru Abiyyiin Abbaayiin gurguree maarree gurguree kaan gurguree propaganda meeqa turra deemaa ture. Inni garuu Vasis Losia maadama kan bilbilu waarom soo fiile bilbilinaasi. Mee haasaa kan afaan yaa fixannu yaa afaan. Jarana nagaatti hin taane dubbiin sa'aatii dheeraa na dawwalamaa jira waan gaariitu jira na fakkaatee information garaagaraa gurra nu buusuuf dawwalaa jiranii walumaa galatti odeeffannoo keenya gaggabaabaa warri isinii tole warri isin gammachiise profaayilii kanarra tuqaa sheer godhaa nu jajjabeessa galatoomaa isiniin jenna qabsoon keenya itti fufaa naa bilookiin goonu nama nutti ajamuun nu dawwalaa waan bilbilaniif adda baafnee gaafanna.